جايس أرانتنا كمان ما قرتي وايت هاوس أمريكا رأس سنتين جراكم سيبو إذا ون في قرتي أبان تولشين نمو تولتيجو يو أبان فوكسمو نمو فوكتي ون في سنفو ون هندينو أبان قرتي ملء قاف أبان قرتي أصبه تولفته تولشة سيمبو رافي وعند سيدا قرتي أصباسه amazing jechuudha. Dhugumatti baay'ee namatti tola. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota asirraa hundi keessan bakka jirtan nageenya rabbii isin bira galtu. Arraan tana bakka addaatiin jira guys, bakka addaa. Mee bakkaan jiru tana isti beekame. Bakkaan jiru kana beekame. Dhugumatti waan addaati jechuudha. Bakka amazing لا بكتنا لا مي بكا داتي رقمت يعني بكتنا دفعتشودا سمونتي واحد دوغرتي افدوبا ديبتني هادي فولدورا خيال لغرتي مالين قدو قبا رقمتي بكتنا دفعني هنا جايبتشو بكتنا دوران نمن سينو رقمتي نمن خسينو بالا سلطانوتا ورغرتي بيا بالا سلطانو بيا لا ورغرتي aango mootummaa guddaa qaban isaan qofaa seenachuu bakka tana duran amma garuu ani rabbiin gartee carraana godhee kun waraan tanas dhufeen jira bakka addaati guys dhugumatti mana kana gubbaratti jechuudha mana kana gubbaratti qirtsiin gartee mana gubbarraa hundinuu ergaa qabdi ergaa jaba qabdi jechuudha ergaa addaa qabdi arraan tana carraa kadhee dhufeen jiras guys carraan kiyya kun immoo kiyya qofaa miti nama hundaaf jechuun nama gartee bakka tana gartee dhufee ziyaaruu fedhu hundaafuu banaadha duraan gaa cufaadha arraan tana immoo banamtee jirti jechuudha veerii waan gartee ajaa'iba bakka addaa sammummaan gartee ajaa'iba wallaahi ajaa'iba dhugumatti yeroo hunda beektaa nama dalagu beektaa yeroo hundaa gufuun itti baay'ata dhugaadha akkasuma gartee ilma namaarraa yeroo hundaa gartee wanni guutuun hin jiru bara ilma namaa waan guutuu qulqulluu gartee bareedduu naaf kannaatee naaf dhiyeessaatee in eeggattu garuu waan gaarii hanga dalagame irraa fudhataa jechuudha. Kun akkasii ani garuu akka gartee nama tokkootti agartee lammii gartee Itoophiyaatti akka gartee lammii biyya kanaatti akka gartee saba kanaatti jechuudha saba Oromootti bakka tana dhufee baay'een ajaa'iba seenaa gartee waggaa 70 dura ta'ammaatiin gartee walitti hidhata qabdu dhugatti ajaa'iba ilmaan keessan bakka tana fidaa guys wallaahi qosman billah ilmaan keessan bakka tana fidaa ififillee koota daawwadha biyya alaa namni gartee biyya keessa jirtan bakka tana gartee yoo daawwatan yoo doolaara kafaltanii dhuftanii daawwatan barumsa guddaa irraa baratan malee waan akka gartee wanni hammeenya irraa argatan hin jiru dhugumatti garuu namni gartee biyya keessa jirtan bakka tana dhuftanii hin daawwatan taanaan kalas faayidaan qabdan dhugumatti waan baay'ee isin dabra jechuudha waan baay'eedha isin dabra jechuudha wallaahi an kanan jaa bakki tun immoo isiniifin immoo kunoo takka lama rooba addaa rooboo deema laala bakka tana laalame mee koomenti barreessaa bakka tuni bakka addaati guys bakka addaati duraan gaa biyya Itoophiyaa kana keessatti jechuudha masaraa gartee waajjira mootummaa xiqqaa tokko biraan dabruun fitina gamana qawwee eeganii sin dabarsan amma garuu wanni san hundi hin jiru atummaan gartee if dhaamachuu baattee gartee roobni roobe gartee roobni roobe jira roobni eetaallaanti xilaa eetaalle laala guys dhugumatti ani yaa rabbi ani garuu kaayyoon tiyya guddaan jechuudha biyyi teenya tuni biyya gartee nagaa quufaa gammachuu biyya tiyya keessatti jechuudha waan akkana arguun kiyya hedduu na gammachiisa jechuudha dhugumatti hedduu na gammachiisa bakki tuni ammaan tana
bakka tama kataate hima isin jira comment jalatti osoo gartee viidiyoon xumurre guys osoo viidiyoo hin xumurre comment jalatti bakki tunu eessa akka taate barreessaa guys hay maaliga mee eessa tame ajaa'ibuma rabbiiti guys ani dhugumatti biyya tiyyatti jechuudha waan akkana arkuun seenaa iddoo seenaa akkanaa kana gartee hawaasaaf banaa godhuun hedduun waan nama gammachiisaa jechuudha hedduun gammachiisaa dhugumatti nama waan kana hojjete osoo hin galateeffanne biraa dabruun sirrii miti dhugumatti sirrii miti ani baay'ee na jaabe baay'ee wanni kun duraan cufaadha ture jechuudha duraan cufaadha ture akkuma isin jee hawaasa gartee nama gartee dhuunfaa baalasilxaanota yookaan immoo abbootii qabeenyaa gurguddoo yoo ta'e malee bakka tana duraan namni seenu hin jiru warra gartee faradduu mootummaadhaa yoo ta'e faradduu jabaa yoo ta'e malee namni seenu hin jiru duraan amma kun hawaasaaf banaa taatee jirti guys hawaasaaf banaa taatee jirti laalame asirratti bakka tana bala wanni kuni laalamaan tana ifaan kun amma ifaan kuni armaan gartee asirraa jechuudha armaan bakka tanarraa ergaadha qabaa ka ammaatii miti ka gartee waggaa 50 oliiti waggaa 50 oliiti 50 dura jechuudha laala ajaa'iba dhumutti isti hin xumurre qo'a hin xumurre roobaatu na roobe guys ajaa'iba rabbiiti keessa gallaa qo'ame keessa gallu malee hin taane bala White House fakkaatanii bakka tombo White House man qabadhu White House man qabadhu ani hin bahu malee hangaan isin garsiisuun bahu qo'a ajaa'iba waan ajaa'ibaa isinitti ta'u keessaa mukni kun muka laafunseen muka waggaa meeqaa ta'e umurii waggaa meeqaa qabuuti darajaan tun immoo darajaa gartee gubbarratti laalame dheerina waan kana laalame wanni kun waan gartee amma ijaarame miti jechuudha waan amma ijaarame miti waan gartee umurii dheeraa qabu guys waan umurii dheeraa qabu garuu yaa biyya ofii kaan irraachi dhiibamaa kaan immoo itti wanni ta'a gamaa gamana waan hin taane keessatti golchanii jireenya dhorkanii kaan jiraata kaan bada laalame bakka tun bakka gartee itti shillimaata dhagummaan kun dhagaan kun dhagaa ammaatii miti umuriin isaa xiqqaate waggaa 70 dura yoo xiqqaate waggaa 70 dura umuriin isaa akka jaamutti jechuudha ati yoo xiqqaate waggaa 50 dura jechuudha laalame as jechuudha bakka itti badhaasa nama badhaasanii jechuudha badhaasa gartee ana maqaan immoo mantan amma maqaan immoo viidiyoo laala booda ifuu gartanii bakka addaa jechuudha bala maasha Allah ani hangamatti bakka isin tinine mire bakka nimu guys bala maasha Allah uma rabbii kana laalame uma rabbii kana laala guys abet guys laalame guys laalame ani walumaagalatti nama gartee bakka tana akkanatti tolchee hawaasaaf banaa godhe osoo hin dinqisiifanne osoo gartee hin galateeffanne biran kutu dhugumatti namni gartee ilma namaa hin galateeffanne rabbillee gartee galatan galchuu bara rabbiifillee galatan galchuu jechuudha laalame bala roobni eegala jira guys ajaa'iba bala guys bala
كوني قاموا نقدي بانك داتي درك وباراتي ما شاء الله ما شاء الله أكون ما قرتي وايت هاوس سنة لا درك وبازرة وايت هاوس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أبيت 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 guys نانو خنا بيخ هذا نما قرتي نانو خنا بيخ شلمتان كناف شلمت لا لا سينكونو نقدر بانك جراسين نما نانو خنا بيخ شلمتان كناف أبيت أبيت amazing man amazing 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 guys amazing 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 guys أبيت 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 سؤال أستيسي ستي فتاة كوريس أبواني guys فيديو لايك شير أنا مني أسيبرا سبسكرايب كل أمانة هذا روبانا روبيتا روبا جرا أجاب guys أجاب ماك بكتون الدماء سمون تيجي فريش نتاتجي والله نفيجي مو خنا لامي مو خنا كيو دكاتي عمري وقا يباولي كبجن مو خنا تشولا مو خا قدام فكاتو ما لم يكن ساتي مو خا داتي اللين سبكتنا بلا أجاب أسبلان أجاب أسبلان guys كادات guys استي ما أنا سنة ما سنة العالمي واو 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 مي بكتنا أكمل سنجي نامني بيخي كوني هوتيلا أما درانغا بيرو ترجاني أما هوتيلا دي بيجراجان بكتنا أما يرون كرتي أز كنا زورسي نبيتنيا واو 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 guys look White House تبيرا wow guys it's very amazing باين متولا guys والله نمنا زرتن قرشي كومامتي كوما لما خفلتني كوما جدا ما خفلتني يلفتني داوتن باين متولا استي خنا خيس قال لا واو أبيت look واو ما لبونك أنا بريدة درام منا خنا مسكين عفي نمن قرتي لافان إنسانو جو أما خنوجا أكنا جرا خنوجا إيش بكتون سيسا أبيت أنا جان دفع جانمان دفع شو ساعتي لما تندفع كورسين يادن دفع أما ساعتي سدي مسكال جرا وأنا وبيلا جمون نجرّجو هنقامت تقول أنت دمنتشو نمنس كسر ولقى مال بيلا مال تدبتتي جائب باين مثلا والله باين مثلا نمنس شينو جلك بجرا بكتون سيسجاي سبيتني به
مسارا موتوم مراتي بيراي بيت منقست يعني مسارا موتوم مراتي namni amma seenuu eegalee jira hanga tokko jechuudha malee masaraa mootummaadhaati isti asirraan akkanatti beeti laal kana asiin karaa jira asiinis karaa jira asiinis karaa jira asiinis karaa jira karma feetenoo dhufte fiidee bondeessaa jechuudha karma fedhenuu yoo dhufte fiidee bahuu dandeessa jechuudha. Gaayis bakki toon masaraa mootummaadhaati. Masaraa mootummaadhaa yookaan immoo beeta mangist beehiraayi beeta mangist jedhama. Bakka addaati dhugumatti bakka tana ilmaan keessan maatii keessan fagoo jirtanis as osoo dhuftanii hin daawwanne akkan isin dabra jechuudha. Bakka tana dhuftan waan baay'ee baratanii seenaa hedduu agartanii waan gartee sammuu keessan gartee jijjiiraa baay'ee agartanii saniif bakka tana koottaati daawwadhaa isin jawan dhugumatti bakka addaati bakka ameezingidhaati jechuudha. Dhugumatti ani bakka baay'eedhaan daawwadha jira. Egaan gartee Finfinnee tana gartee keessatti ta'ee biyya namatti illee bakka baay'ee daawwadhan jira. Garuu akka gartee bakka kanaatti jechuudha wanni gartee sammuu nama jijjiira sammuu nama haaromsa fuulduratti gartee si oofa neevar hin garra jechuudha. Bakka ajaa'ibaati. Saniifuu bakki tuni bakka gartee sammuu teessan jijjiiraa ilmaan keessan gartee waan baay'ee irraa baratan sammuun teessan gartee waan baay'ee irraa fudhattu fuulduratti gartee sosootu waan dabreellee gartee barattu biyya keenya gartee waggaa 50 dura gartee rakkina jiraachuun beekamaadha. Garuu waan akkamii akka dabarsite laafina sitii fi gartee jabina siillee waan baay'ee gartan jechuudha. Saniif bakka tana dhuftanii dhufaatii koottaatti daawwadhaa. Mootummaan maaliif amantan abbichuun bana jira. Hawaasaaf bana godhe jira. Namni kamuu jechuudha. Dhufee daawwachuu danda'a. Noormaali gartee qarshii 300 yoo kafalte qarshii 300 bakka hanga tokko ni daawwata. Yoo immoo gartee qarshii 1000 kafalte qarshii 1000 ammoo bakka hunda daawwata jechuudha. VIP dha jedhama. Bakka hunda daawwata. Bakka fedhe daawwata jechuudha. Yoo ammoo gartee lammii alaa taate lammii alaa yoo taate doorala 50 kafaltaa yoo immoo yellow card immoo green card yoo sun qabaatte doorala 15 kafalte seentaa jechuudha. Saniif bakka addaati. Bakki tun immoo fulawaa yookaan immoo masqala addabaabaay gama duubaatiin jirti. Dhuftanii yoo daawwatan amazing. Foto daawwadhan isin jaa. Galatuma fadha. I love you guys. Video hanga dhumatti daawwadhaatti xumuraadha. Video hanga dhumatti daawwadhaatti xumuraadha. Namoonni gartee asii biraa subscribe godhaatii maatii guys. I love you. Hanga dhumatti nu wajjin tura guys. Arraan bakka addaan deemaa jira. Hanga dhuma nu wajjin tura guys. I love you guys. Gaayidii afaan Oromoo na godhishi. Ati nag deemtu? Ani hin deemu. Barna seen. Ati nisa jisen? Na biraati? Ish. Anamma kan kumaatiin kafalee maaliifi tolchee gartee isin daawwachiisuudhaafi bakka hunda gartee isin daawwachiisuudhaaf waan baay'eedha jira. Amma gaayidii afaan Oromoo feetamoo afaan Amaariffaa feetan hanjani. Ani garuu lachuullee ni danda'a rakkoon qabu isiniif jechuu jala dhaabbadhee gartee tiraanzileet isin godhurra afaan Oromoo yoo dhufee wayyaa jettiin afaan Oromoo tiimiin jira jechuudha. Really wanni asitti deemaa jiru amazing. Wallahi dhugumatti nama dalagu itti gufuu ta'uun gaarii miti. Abbichuun sirri dalagaa jira. Baay'ee dalagaa jira jechuudha. Bakka kana duraan gaa ni beektanii namni seenu aangoota qofa jechuudha. Amma garuu nama hundaaf bane jira. Namni kamuu jechuudha. Namni normaala seenu feete qarshii 300 seenta. Yoo gartee VIP seente bakka hunda daawwachuudhaaf qarshii 1000 takka kafalta. Yoo immoo gartee nama gartee lammii alaa ta'e lammii alaa yoo ta'e doorala 50 seenta. Yoo immoo gartee yellow card qabaatte lammii Itoophiyaa taate jechuudha. Yellow card yoo qabaatte doorala 15 kafaltaa jechuudha. Sanif it's very amazing guys. Wallahi sanif hanga dhumatti hin jiru video like share godhaa namoonni gartee asii biraa subscribe godhaa gammataa guys. I love you. Bakki toon bakka addaati. Just I'm waiting my
tour guide nama gartee na daawwachiisuun eegaa jira. Saniif I love you guys. Amma seenaa jirra garuu tour guide afaan Oromoo jedhanii ture. Amma walumaan nu qabannu deemaa jiranii. Ani sun daawwachiisa. Maaliif? Seenaa jirra kunoo guys. Seenaa jirra siran tuni. Kun egaa tana gaarii tana fardaatu harkisaa jechuudha. Makiinaan tun makiinaa gartee yeroo sanitti jechuudha zabana sanitti jooraalaa 15,000 jechuudha. Makiinaa ana jedhamte lagjarii makiinaa yeroo sanitti jechuudha. Taaddaati. በዛ ጊዜ 15 ሺህ እንዲሁም ተሽበተን አውቶማቲክ ገራሚ ነው አናዳት በዛ ዘመን 15 ሺህ ዶላር ገምት እሺ እዛም አቀባበል ያደረጉላቸው በክብር ሰረገላ ነበረ። ከዛም በመሄድ በ1941 ሁለት የክብር ሰረገላዎችን ወደዚህ አስገብቷል። በዋነኝነት አንደኛው እዚህ ጋር አለ፣ ሁለተኛው ላይ ያለ ነው። ኦኬ የሚገፋው በፈረስ ነው። ከ6 እስከ 4 ፈረስ። ኦኬ ታንክ ዩ ዋናዳት ጋይስ አንገዶመት ለግንትራ አይ ሎቭ ዩ ጋይስ አሜዚንግ ታሪካዊ ቦታ ነው ጋይስ። أزر رجاسي لاجي ماكينة على سلاسل فايدة ما تريلا ماكينة ترنجا ماكينة أدات جايس ماكينة زبانة سنة تقرتي لاجي جري ماكينة جامتة بكم تورا ماكينة قرتي موتو تا قرتي اتفايدة مو تورا كومباني جابس أنا مشتو كومباني قرتي تجيم تورا على سلاسل كانت علاتي أنا رجعتي karaa bulchiinsaa dhufeete jechuun intaloon kanatti makiina tanaanii asirraa fakkeenyaaf makiina tanaanii Dirdhaarraa hanga gartee Harar magaalaa Harar fa'aa keessa deemaa jettee. So guys, amazing. Guys, bakka toon bakka addaati. Bakka seenaa ajaa'ibaati jechuudha. Dhugumatti namni gartee bakka tana dhufee hin daawwatiin kootu daawwadha. It's very amazing. Baay'ee namatti tola. Waan addaati jira guys. Makiinaan isiin achi gameessanii doolaara yeroo sanitti jechuudha waggaa 60 dura beekadhu yookaan 70 dura doolaara 15,000 Ameerikaadha. It's very amazing guys. Waan addaati. Dhugumatti ani Dr. Abiyyi qudheef hin jira. Baloo. Amma muuziyeemii kana hawaasaaf banaa godhee jira jechuudha. Duraan warra gartee baalasilxaanota warra gartee dhuunfaa malee namni seenu. Amma garuu nama hundaaf miskiinaafis tujjaaraafis hundaafuu banaa godhee jira. Kanaaf kootaatti daawwadha guys. Wallaahi isin dabrin. Tunis taaddaati makiinaan tuni makiinaa ajaa'ibaati. Tuni ambulaansiidha. Ambulaansii haala silaasee jechuudha maatiin isaatii fi isaan itti fayyadamanii yeroo gartee inni karaa deemu jechuudha. Yeroo inni karaa deemu makiinaan tuni duubarraan deemtee jechuudha. Jala deemti. Ambulaansiidha tana keessa waan baay'eedha jira. Doktorotaa fi qorichaa fi maal jira. Tanaanii ittiin bakka ambulaansii walumagaalatti ambulaansiidha. Adda makiinaa addaati. Ajaa'iba masiboo namichi jiraateetuma deemee jechuudha barra. Sooyya bakka nooral bakka. Dhibbin argoon bakka nooral. Akka addaatti jiraate jechuudha. Balaa. Okay, ichiኛው ambulance ነው በዛ ጊዜ። Okay, amazing guys. Tuni ambulance dha. Adda jira. Amma gubbara ol baana. Manni kun jaarumsummaan isaatu addaati. Ka ajaa'ibaati jechuudha. Namni jalqaba gartee bu'uura isaa gadhaabe Haile Sillaaseedha. Samboota inni irraa inni duraan gaa makiinaan tunis addaati. Makiinaan tuni taarikaawi makiinaadha jechuudha. Lafarra deemti. Akkasuma gartee bishaan gubbarra deemti jechuudha. Makiinaa ajaa'ibaati. Ajab namichi waan jiraatee bara. Makiinaa gartee zabana sanitti makiinaa ana jedhamte jechuudha. Ana jedhamti.
bakka gartee bishaan yeroo gartee bishaan kas deemtu bakka bishaan tuftuun jiraachuu gama duubaa kanaan kaameraa isiniif waraabne በዛ ጊዜ gama yeroo gartee lafarra deemtus akkasumatti gommaa baafatte deemte jechuudha. Ajaa'iba bara. Bakka ሰውዬ ኖሯል ኖሯል ለግጅ kuni baaburaachuu baabura zabana sanatti jechuudha. Haala silaaseen gartee itti fayyadamaa turedha. Isa tokko immoo akka gartee reestaarantiidhaatti akka gartee mana nyaataatti fayyadamanii tokko immoo akka gartee ittiin deemanitti jechuudha. Qo'a isin agarsiisa. Isa kana immoo laga Harirraa bakka baaburarraa Dr. Abiyyiin fidee asitti jechuudha bakka gartee garsaa kanatti wal qabee as fidee jiraachuu akka gartee nama daawwatuuf. ነው እንደ ኦኬ ኩኒን ባቡራ jechuudha ዋው አንቺ ማሻአላህ ዋን አዳቲ ጋይስ ዋን አዳቲ ዋን አጃይባቲ ኩኒ ባቡራ ኩኒ ካን ሆቴላችሁ inni kuni hoteela kun immoo normaala katiin deemu jechuudha yeroo gartee karaa Harar deemu qullubbii maal yeroo deemu kanaan deemaa jechuudha. Baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola. Bala. Keessi isaatu. Anchi kun reestoorantiidha. Bala. Don't touch. Guys, waan ajaa'ibaati. Waan ajaa'iba. Bala. Okay. የነሱ ፌቨሪት ካረው ይሄ ነው አይደል? ፌቨሪት ከለር ይሄ ዳርክ ግሪን ነው። ግን ፌቨሪት ከለራቸው ግሪን ስለሆነ ኦኬ በጊዜው መኪናዋ ጥቁር ነበረች። ወዚህ ኦኬ ፌቨሪት ካራቸውም ዳያሚራል ነው። ኦኬ ጋይስ dhugumatti waan sagarsiisu namni makiinaan tun makiinaa gartee lagi jaree makiinaa jaamtuudha. Makiinaa tana gaa yeroo inni gartee waraanaa yeroo gartee keessummaan dhuftee yeroo gartee sagantaa gurguddaa irratti hirmaatuudhaaf deemu makiinaa tana qabatee tanaan bahachuudha. Fuuldura ishiidhaa akkuma garteen kana waan jira makarfoonaa jira. As gubbaa dhaabbateeti haala silaasaan dubbatachuu waan jedhu ergaa isaa dabarsachuudha. Makiinaa zabana ammaan tanaa jirtuun dachii ibsamii walitti dhufanii jechuudha. Dachii ibsamii walitti dhufanii ajaa'iba. Tuuris akkasuma makiinaa baay'ees jira makiinaa baay'eedha jira garuu hundumaa makiinaan gartee inni yeroo sanatti itti fayyadamaa ture gara makiinaa 200 fi wayii janii san keessaa makiinaa muraasa kan ammaan tana Dr. Abiyyiin asitti wali qabee jechuudha. makiinaan tuni Mootummoonni jaartiidha jechuudha. ammaallee itti fayyadamaa jiran jechuudha makiinaa haala silaaseen fayyadamaa ture keessaa isiisanii muraasa waan gartee Abiyyiin ta'een mangistuu Dr. Abiyyiin ta'een mootummoonni biraalleen mootummaa gartee akka Mallas Hayilamaariyaam isaanis itti fayyadamaa turan jechuudha. Makiinaan tun amma zabana sanatti makiinaa ana jaamte jechuudha. Makiinaa ana jaamte macarrashaa bakka xiggeen akka makiinaa no akka jaamte jechuudha. Anteenaa gama lamaan anteenaa qabdi jechuudha. Yeroo gartee keessummaa biyya alaarraa keessummaan dhuftee namoonni jabaan yeroo dhufanii biyyoonni fakkeenya Faransaa mootiin biyya biraachuu yeroo dhufe alaabaa takka Itoophiyaa of qabatti gam tokkoon anteenaan tokko san qabataa gam tokkoon ammoo alaabaa gartee nama gartee biyya sanii mootii biyya sanii qabattee akkasii deemtee qeebaltee jechuudha. Saniin beekama. Tuuris makiina lagi jaree biraati. Bala. Ni maraata makiina ni maraata bara. Namichi akkuma addaa jiraatee jireenyuma addaa jiraatee deemee garuu seenaa baay'ee seenaa guddaa dalage. Itoophiyaan seenaa namni gartee seenaa biyya kanaa keessatti seenaa guddaa dalage. Tokkoffaa irratti jechuudha seenaa jabaa namni dalage warra dabre keessaa beekadhu. Haala Sillaaseedha. Ilmi namaa gaa yeroo jiru gaaris seenaa hamas qabaa
toltus qabaachuu namichi seenaa lachuutu qaba akkaan gartee ani hubadhate jechuudha. Makiinaa tan amma haala silaasaniin fayyadamee ture malas dargiinillee fayyadamee ture malasillee fayyadamee ture haala maaramillee fayyadamee ture jechuudha. Makiinaa tan xiyyiitiin hin seentu xiyyiitiin makiinaa tan hin dhohitu jechuudha. Makiinaa best makiinaadha jechuudha. Makiinaa addaati. Kanneen gaa kunoo kan agartan kanatti namni ittiin fayyadamin kunillee kunoo tana hatta haala maaram ittiin fayyadamee ture jechuudha makiinaa tana. Isii lameen tana haala maaramii mallasii itti fayyadaman turan makiinaa tana jechuudha. Haala sillaaseen dhiisii deeme beekadhu. Ajaa'iba. Ayza. No wonder. Okay. Tuni tana mallasii tuni immoo haala maaram jechuudha. Okay. Amazing. Aboo namichi jiraatee jira bara. Sawiyyoo noora bakka maashaallah bilanal. Maashaallah bilanal. Sawiyyoo noora ne jedhama guys. Tuni waan addaati guys. Waan addaa jira. Makiinaan gaangana qofa miti beektaa makiinaa gartee hanga qopheessanii gartee as fidanii malee gara makiinaa 200 ol jechuudha makiinaan gartee inni gartee ittiin makiinaa gartee laagjarii makiinaa kan jedhamu kan inni qopheesse kan itti fayyadamaa ture makiinaa kana ol jechuudha. Garuu makiinaan gartee hangi inni qopheesse hangi gartee makiinaan qopheesse hangana taanes fuuldura ni dhuftii waan jedhamu jira. Isti amma haala bira deemna. Wallaahi hedduun itti tolee jira. Namni kuni barri tokkoffaadha. Hula barriin isaatu karaan ba'umsaa hundinuu gartee ergaa qaba jechuudha. Waan addaati guys. Waan addaati wallaahi. Qarshii 300 yookaan qarshii 1000 kafalaatii hoota guys. Wallaahi baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola baay'ee. Waan addaati guys. Dhugumatti namni Finfinnee jiraatee biyya alaa jiraateewu bakka tana dhuftee hin daawwatin never faayidaan qabduti. Jechuun faayidaa jechuun ergaa guddaa qaba jechuudha. Ergaa guddaa qaba. Bakka tana gaa namoota gartee baalasilxaanota warra gartee mootummaa guddaa malee nama biraa hin seenu kuma reefu isin jee amma garuu hundaaf banaa ta'ee jira. Hundaaf banaa ta'ee jira. Bakka sammuun firish taate jechuudha. Waan ergaa guddaa qaba. Namichi gartee zabana sanitti gartee akka inni itti jiraatatu jechuudha. Jireenya gartee lagi jireenya gartee badhaadhaa keessa jiraachaa jiru ture jechuudha. San hunda dhiisee garuu deemee jira. Makiinaan kun cherchiidha. Amma cherchi ganyee jira. Cherchi yeroo sana jechuudha. Kuni haala silaaseen gartee duraan as jiraachuu ture. Akkasuma immoo san boodallee wanni zoodeen mootonni gartee bala namni seenaa jira soo eegabbaanu baay'ee namatti tola guys. Haala silaaseen gaafa mootiin gartee haala silaaseedhaa bakka inni jiraachaa ture duraan masaraa mootummaa isa kamii bakka biraati. Garuu eega gartee lolli gama biyya keessaa gartee itti ka'uu eegalee masaraa kana gartee ijaaree haala addaatiin gartee haala ajaa'ibaatiin gartee ijaaree xumuree asitti galee as jiraachuu ture jechuudha. Dizaayinii gartee biyya alaatiin istaandardii gartee biyya alaatiin eegame waan qulqulluu jechuudha. Waan qulqulluu gartee fayyaa qirtsiin gartee as gubbaratti jiru hundinuu ergaa mataa isaa qabaachuudha. Kana ganjuu gidaara kana gubbaratti gartee wanni jiraachuu mallattoo garagaraati jira. Mallattoon hundinuu gartee hiikaa garagaraa qaba. Akkasuma gartee alaabaa jalatti illee bakka gartee alaabaan gubbaa kaayamtee jirtu kana yeroo gartee haala silaaseen jiru alaabaan akkanatti fannifamtee jechuudha. Namni gartee saniin beekaa jechuudha. Yeroo gartee inni hin jirre alaabaan gabbuuti.
yeroo gartee inni mana keessa hin jirre alaabaan gabbuuti saniin beekamaa jechuudha. Faanoo leenca kana jira mallattoo addaa qabaachuu hiika garaagaraa qaba. Haala addaatiin ijaaramee dhugumatti hedduu gartee seenaa addaatiin kan gartee faayamee jechuudha manni kuni ijaarumsi mana kanaa jechuudha. Amma keessa gallee isin daawwachiisna hanga dhumatti nu jumturaadha. Inshallah garuu guyyaa biraa sirriitti jechuudha amma gartee anaaf jalqaba guyyaa biraa bal'inaan gartee adda baasee takka takkaan afaan oromootiin gartee gaayidii gartee afaan oromoo qopheessee Roma lama bareen jira irra deebi'ee isiniif waraabachuudha hanga dhumatti bintura gaayisa. Baay'ee namatti tola guys, baay'ee namatti tola. This my home guys. Saniif kootaatii daawwadha guys. Baay'ee namatti tola dhugatti. Qirtsi seenaa gartee dhaloota dabroo jechuudha. Waan gartee hedduu namatti tolaati. Bakki tun bakka dhumtuu miti. Bakka addaati. Bakka addaati. Kunneen hundinuu jechuudha. Kunneen hundinuu kun kan zabana saniiti jechuudha. Balaawu. እዚህ ቢቀመጡና ትልቅ ስክሪን ነበር የተለያዩ የፊልም ትዕይንቶችን ፒያኖ ይታያቸዋል ጥቁሩ ኢንሻአላህ ዱራን ጋ ቀዳማዊት ሀይለስላሴ maatiin gartee Haayilasillaasee jaartii jechuudha jaartiidhaa fi maatiin asirra ta'anii asirraa filima achi ilaalan jechuudha sinima achitti ilaalan jechuudha balaa guys waan addaa jira guys waan asii daawwatamu dhumu kun meeshaa isaan zabana sanittiin dhuguu turan jechuudha. Abaa qarshii kumaan kafala dhufeen gaayis noo. Kun isaana warqeedhaati kan gartee yeroo sanitti zabana sanitti jechuudha isaan ittiin fayyadamaa turan jechuudha. Balaa. Kunis warqee kunoo. Amazing. Isa kana Haayilasillaaseen itti fayyadamaa ture, Dargileen itti fayyadamaa ture, itti dhugaa ture jechuudha. Abaa bichuun nama dalagee bar. Ifiitti dhuyne jechuudha ifiitti dhuyne wal qabee kun asitti muuziyeemii gooree jechuudha. Kun alaa kunneenis sanuma. Haayilasillaaseen Dargiin itti fayyadamaa turanii jedhanii goora bichuun kun as wal qabee as kaa'e. Wow guys. Baay'ee namatti tola wallaahi. Dhugumatti sammuun jiraadhu si gootu kanaa agartee jechuudha. Ajaa'ibuma bar. Kun hundi jechuudha. Inni kun kana Abbaa Jifaaritu Minilikiidhaaf mootii Minilikiif kenna jedhan isa kana. Akkasuma immoo Minilik immoo Haayilasillaaseenis itti fayyadamee jira jechuudha. Farda Haayilasillaaseen itti fayyadamaa ture jedhanii kun farda gartee faranjiidhaati. Kun immoo farda Oromoodhaa jechuudha. Inni asii kun farda keenya. Meeshaan kun immoo kun kan gartee inni itti fayyadamaa ture. Riilee jechuudha. Kunnoon hundinuu meeshaa zabana san gartee inni itti fayyadamaa ture jechuudha. Geexaageexeedha. Balaa. Kun hundi waa waggaa garuu mul'atu usti. Saanaan kun saanaa warqeedhaati. Ka gartee zabana san gartee inni ittiin nyaachaa ture jechuudha. Abeet. Sauyyee noorol baate. Noorol. Seenaa rarrame nyaatu jaacin. Kana jechuudha siiniidhaa fi burcuqqoo kana Haayilasillaaseen itti dhugaa ture jechuudha. Itti dhugaa ture Dargilleen gartee itti fayyadamee ture. Sanboota kun Dooktar Abiyyiin akkanatti walitti qabeetii as fidee jechuudha. Qirtsi ajaa'ibaati. Seenaa akkanatti kun faayee
warqeedhaa fi waan garagaraarraa kan hojjetame jechuudha. Ajab jabaas bilal gaas. Inni kuni mootonni gartee biyya ta'anii walittiin viidiyoodhaan haasa'an jechuudha. San immoo bilbila jechuudha. Telefoona gartee Hayilasillaaseen ittiin haasa'u. Kun immoo xiyyaara Itoophiyaadhaa kan zabana saniiti jechuudha. Jalqaba zabana saniiti. Ajaa'iba gaayis. Inni kazaree boola arraboota jiraachuudhaaf hin xaara malee maal mannaan ga'e. Maali? Eenyu mindinuu? I love Mangistu guys. Really. Kun isaanaadha. Dhugumatti kuni quraana gartee zabana Hayilasillaasiidha. Afaan Amaariffaatiin tiraanzilee godhamee sun immoo masgiida qarsiidhaan jiru. Kunis masgiida jechuudha. Ajaa'iba guys. Ajaa'iba mas. Mee kuni maal ja'a? Ajaa'iba. Kunis ka Ortodoksiidhaati. Ajaa'iba. Balau. Ini dhumu guys. Waan dhumaati miti. Waan dhumaati miti. Kuni geexaageexidha jechuudha. Laal. Islaalame. Balau. Kun hundinuu warqa irraa kan ittiin dhugamu, kan ittiin nyaatamu. Balau. Okay. አረንጓዴ ቀዩ ሲገባ ቢጫ ቀይ Kana gartee Hayilasillaasee fi haati manaa isaa yeroo fuudhan kan ittiin gartee wal yeroo fuudhan dhugaa turan jechuudha. Maal baay'inaan nuti. Meeshaan isaanii hundi asuma jiraa fa'a. Balau. Ajaa'iba marabbiitu nu qabate. Wanni asirra barraa'e hundinuu miiningii qabaachuu hiikkaadha qaba. Malee waan salphaadhaatii miti. Ajaa'iba marabbiiti. Itoophiyaan gaafa sanatti amma maal taate? Kunis seera gartee mootummaan Hayilasillaasee ittiin bulchaa ture. Seera ittiin bulmaata Hayilasillaasee irraa kaasee hanga dargii yaadig hanga ammatti illee keessa jiraachuu mala. Namichi seenaa addaa qaba daanuu. ሰፈራቸው ደግሞ ኤጀርሳ ጎሮ ምትባል ከዚች ጎጆ ወጥተው ካርታ ይታያቸዋል። የኢትዮጵያ ካርታ ከዛ ፈርጦ አለ ምን ያክል ይችን ሀገር ሻይን አድርገው እንደመሩ እንዲሁም እንደ አንድ ሀረርጌ ህፃን ልጅ ወይም በ5ኛ ዓመታቸው ላይ የነበራቸውን ፒክቸር አድርገው እዚህ ጋርም ደግሞ 80ኛ ዓመታቸው ላይ የነበራቸውን ፒክቸር አድርገው ለ80ኛ የልደት በዓላቸው ከሀረርጌ ጠቅላይ ግዛት የተመለከተላቸው እንዲሁም እዚህ ጋር ለ75ኛ የልደት በዓላቸው ከአየር ኃይል يتبركت باين وتر وانا قدرت guys very amazing باين وتر ዘውዱ ኢትዮጵያ እንደተመለከቱ ነው ልብስ ራሱ ምንም አልተነከለም። ወርቅ ነው አይለኝ ወርቅ ነው ዋው uffata gartee Hayilasillaasee fi haati warraa isaanii uffata turan jechuudha. Uffata warqii jechuudha. Yeroo gartee keessummaa alarraa dhuftee yeroo qeebalan yeroo san uffatan jechuudha. Walumaa galatti uffanni kun guutuun uffata warqiidhaati. Zabana sanitti jechuudha. Eeboodhaa kennaa
kan gartee matatti godhatanii kuni kamatatti godhatanii kunis ammoo uleedha. Hundi isaatu warqiidhaa fi daayimandiidhaan guutame jechuudha. Baay'ee namatti tola. Dhugumatti waan ajaa'ibaati. Garuu ani wanni kan arkee ajab. Guys, kunis warqiidha. Kuni dikooraa jechuudha. Dikooraa. Kuni kaartaa Itoophiyaadhaati. Kaartaa Itoophiyaa osoo gartee hin mormine jechuudha. Osoo hin cicciramin. Guys, baheen jira. Dhugumatti wanni keessa jiru hedduu namatti tolaa jechuudha. Sammuu nama jijjiira. Bakka tana dhufteetu gartee dhugumatti dhuftee seenteetu gartee waan jiru arkoonu hedduu gartee waan ajaa'ibaati. Waan baay'een arkaa jechuudha. Waaw guys. Baay'ee namatti tola. Roobaa jira guys, roobaa keessaan isin deemu jira. Adduma guys. Adduma. Asseenne isti waa fayyadamna guys. Asseenneeti waa fayyadamna. እሺ ዋጋው ስንት ነው? ለራስ ሳይሆን ለሌላ ሰው ነው? እሺ 160 ነው። ይሄኛው 120 ነው። እሺ የኛው 120 ነው። እሺ ያኛውስ? ይሄ 160። ኦኬ እሺ ከዚህኛው አንድ አድርገልን። እሺ ቴካዌ ነው እዚህ ካፌ ላይ ጅራ ኮኒ ካፌን ካዳቲ ጋይስ ኮኖ ከሂን ዱፈ ጅራ keekni kuni 160 fakkaata. Kun immoo 100. Maankaanoo jechuudha. Maankaanoo akkuma masaraa mootummaadhaatti maankaa warqiidhaaf fakkaata. Dhugumatti bakka kanatti wanni harki hedduu namatti tola. Saniif namni keenya namni kamachuu namni gartee biyya tana jirtan kan biyya bira gartee illee kootaatti daawwadhaa isin jaa. Galtuma fadhaa viidiyoo laashii godhaa namoonni gartee yaasuu biraa subscribe godhaatii mataa guys I love you. Qilleensa addaati guys. Amazing man. Inni kun laabireeriidha. As teessee shimbirroo jira. As teessee dubbistaa baay'ee namatti tola. Baay'ee kun meeshaa biyya keessatti oomishamu jechuudha. Boorsaa maal jira. Kuni asumatti oomishama. Salaam nishaa. Ciao. Diikoorri baay'ee ariifidha maashaallah. እነዚህ ቾኮሌት ከውጭ ነው? እዚህ ነው? ከውጭ ነው? የውጭ ነው? እነዚህስ ሀገር ውስጥ ነው? ኦኬ ኩኒ ሜሻ ከለውዳት jechuudha. Kalloorraa boorsaa gartee qulqulluu gaarantii qabu kan biyya keessatti jechuudha. Oomisha biyya keessatti oomishamu jechuudha. Istaandardii eeggatee diizaayinii gartee babbareedaa qulqulluudhaan gartee kan guutame saniif bitachuu dandeessan jechuudha guys. Waa kan waayinii jechuudha. Kan waayiniidhaati. dhugumatti abbichuun sartwal በቃ ሰርተዋል ሰውየው በቃ አብቹ ይችላል ጋይስ ይችላል በቃ ሹፍ ዘንዳችሁ ዘንዳ ባዩ ዘንዳ ቦርሳ tokko bareeda asirraa bitachuudhaan qaba inshallah rabbi jee garuu ammattiin qophoofne gaafa garteetti qophaa'e asii bitachuudhaan qaba maaliif oomisha biyya kiyyaati. Oomisha gartee biyya keessatti diizaayinii bareedaadhaan gartee kan qophaa'e hedduu jira jechuudha. I love it man, I love it. Akkuma jee kwaalitii addaati jechuudha. Kwaalitii baay'ee bareedaadha. Inshallah fuuldura ni binna. Chokolaata kana keessaa tokkoon hin bite guys. Ani gazaallo.
ሁለት የሆን ገዛለሁ ለማዮካን ተኮኒ ብታ ገቲን ገመተን ቾኮሌታ ከና እንዲ ኩኒ ቀርሽ ዲባ ወላሂ ቀርሽ ዲባ ኩኒ ብርሽን ተማ ማለፊ ጽዮን ሰኔ ተሰ ጉርጉርቲ እሲ ከን ደብራም ለፊን ራፉ ደች በቃ ማለፊ ጀራምረ ወልመገለቲ በክቶም በካዳት አሜዚንግ ቆፎ ሶንታኔ ደብል አሜዚንግ ዳችሁ ባየ በረዳ ዳችሁ ዳ ኩኒ ኦዳ ጉዳዝ ጅራ ሙከ ጉዳዳ ጅራ አስጀለ ተይሴ ፈታይ ችንደሳ ዳይማ ፍደኒ አስጠበቱ ባየ ነው ተላ ገራሚ በካ አዳቲ ሰርጊ ቀባናን ዳይማ ሱራ ከው በርባናን ጃለ ቀባቴ ወጅን ፈታቸው በርባናን በካ ሴፍቲ በካ አዳ ቁልቁሉ ሰሙን ተትስብቆቱ ዋና አዳ ጅራ ጋይስ ሰኒፍ በካ ከናት ኮታቲ ፈታ ዘና ጃንስ እንጃ namni kun gurgurate bakka sanatti bobbaa jiraachuu kanan jaa isti achiniin bahamoo gaayis gama golobbiidhaan deemu gaayis gama golobbiidhaatti yoo hin ca'u dhugumatti masaraa mootummaa keessa ol seenee waan baay'een argaa jechuudha qabeenya gartee biyyi qabdu qabeenya guddaadhaa jiraachuu qabeenya guddaadhaa turesi qabeenya guddaadhaa jirasi ammallee gartee waan baay'eedhaatu dhaloota gartee ammaa kanarraa eegama dhaloonni gartee waan dabarse haala sillaaseen waan dalagee gaariillee ta'u hamtuullee ta'u wanni gaariis akkuma jirtu ta'e wanni gaariin ta jirtu taniin gartee achi keessaa hubadhe tana dura gartee biyyi teenya jechuudha addunyaa irratti gartee fudhatama guddaa isiin qabdu hangamta gartee addunyaa irratti gartee kan addunyaa irratti yaamsise takka gama dipiloomaasiidhaatiin gama gartee jabina gartee Itoophiyaan biyyi gartee Itoophiyaan jamtu yeroo sanatti isiin qabdu tokko harkaan jira gama gartee laafinaatiin ammoo yooyanne keessa gartee biyya keessa akkuma sabni gartee garaagaraa gartee cunqurfaman sabni gartee akka Oromootis ta'e sabni gartee biraalleen gartee hedduun gartee cunqurfamaa gartee akka ture kana hubadheen jira garuu xiyyeeffannoo gartee keessa deebi'ee jechuudha biyya keessa gartee filaalee xiyyeeffannoo gartee guddaa kanneen rakkina gartee keessoo yeroo sanitti ture cunqurfamummaa gartee yeroo sanitti ture furuu dhabuunsaa yookaan immoo karaa gaarii qabsiisuun isaa hawaasa tokko godhee gartee karaa bareedaa gartee dhaloota itti aanutti dabarsuu dhabuun isaa biyya gartee gaagaamatti ceesisee biyya diigumsatti godhee jechuudha. Sama sarara kan ka'e Itoophiyaan gartee yeroo sanatti gartee jabdu turte jabduu gartee addunyaa irratti gartee strong gartee country jedhamtee yaamtu facaatee bittinootee waggaa mee gartee duuba deebitee jechuudha harallee kun kadhataa jirti jechuudha garuu zabana gartee inni jiru sani biyya gartee akka Itoophiyaadhaatti jabduudha biyya gartee muraasa jechuudha kuni dhaloota gartee ammaatiif mootummaa gartee amma jiruuf gartee ergaa guddaa dabarsaa barumsa guddaa dabarsaa jechuudha kanaan gartee hubadha jira biyyi teenya immoo ammaan kana masaraa gartee mootummaadha masaraa mootummaa Haayile Sillaaseedha yookaan immoo mana gartee jireenya isaa hawaasaaf bananii seenaa dabarsee jechuudha waan gartee yeroo san jiru qirtsiidhaa fi hambaa gartee yeroo san jechuudha hawaasaaf gartee kana banee jechuudha bichuun Dr. Abiyyiin jechuudha hawaasaaf kanatti bana godhee hawaasni dhufee waan dabre waan tolas ta'e hamtuullee ta'u arkee gam tokkoon biyyaaf jechuudha galiidha maaliif namni tokko gartee as kafalee seenaa biyyaaf galiidha waan guddaadha jechuudha walumaa galatti namnis gartee hawaasni illee gartee waa irraa barata mootummaan gartee mataan isaa jechuudha waa irraa barata ifumaafuu mootummoonni gartee aangoonni mootummaadhaatis gartee warri gartee hanga gartee gandaa bulchan qabalee bulchan aangoo gurguddaa qabanis waa irraa baratan jechuudha kanarraa kanaaf walumaa galatti waan gaariidha kana booda immoo gartee wanni jiru biyyi teenya inshaallah jabina akka gartee ammaan tana Ameerikaan gartee
ifin yaamtu addunyaa garteetti fi yaamtu kanatti turtuulee turtu biyya keenya illee gartee sadarkaa san yoo gartee nurraan illee hin geenye dhaloota garteetti aanu sadarkaa san gartee ni qabsiisaa jennee inshallah abdii qabna jechuudha. Mootiin gartee Haile Sillaaseedha jechuudha yeroo sanatti jireenya bareedaa jireenya gartee qulqulluu luxury life jireenya gartee badhaadhaa akka jiraachuu ture seenaan isaa hundi gartee takka takkaan nama agarsiiftu jechuudha. Kana jechuun makiinaan gartee inni yeroo sanatti gartee fayyadamaa ture makiinaa gartee yeroo sanatti makiinaa doolaara 15,000 jechuudha. As ilaali waggaa 50 dura nama gartee makiinaa doolaara 15,000 ooffachuun salphaadhaa miti. Jireenya gartee bareedaa jechuudha. Akka jiraachaa ture jireenya gartee bakka yabbadee life የነበረ ያሳያል ማለት ነው። jireenya bareedaa jireenya qulqulluu bakka fataa zanaa jechuudha. Makiinaa gartee bahara gubbara deemtu talafarra deemtu yeroo sanatti san oofachaa ture jechuudha. Akkasuma gartee zabana sanatti makiinaa koompaaniin yeroo sana jechuudha makiinaa torba oomishte torban keessaa inni makiinaa 3 bitee jira. Addunyaa irratti makiinaan makiinaa torban san booda hin jirtu jechuudha. Inni 3 bitee 3 sanu uffitee jirtu jechuudha. Achi ilaali jireenya gartee inni jiraachaa ture baay'ee nama ajaa'ibaa jechuudha. Dhugatti ana sirraa waan baay'eedhaan baradhe inni bira makiinaa gartee xiyyitiin hin dhoyne jechuudha. Gaafa gartee namni gartee hiriirratti bo'oo eegalee lolli gamna gartee biyya keessatti itti ka'uu eegalu makiinaa gartee xiyyitiin hin dhoyne jeeti makiinaa orrora godhate jechuudha. Ajajee makiinaa bareedduu kan gartee rasaasni hin seenne oomishanii fi karaa biyyaaf galchaniif jechuudha. Makiinaa san fayyadamaa ture. Makiinaa san mangistuulleen fayyadamee ture. Achi booda Mallasilleen gartee fayyadamee ture. Hatta Hayilamaaraan fayyadamee ture jechuudha. Ammaan tana kun masaraa tana keessa jirti jechuudha. Waan isa ajaa'ibu. Qabeenyi yeroo san gartee inni itti fayyadamaa ture hatta hanga ammatti illee mootummaan kunillee gartee kan itti fayyadamaa jiru baay'eedha jira. Saniif seenaa hedduudha dhiisee deemee seenaa sana immoo qabatamatti jechuudha ifaa bilisatti abbichuun immoo hawaasaaf banaa godhee hawaasa gartee kanatti agarsiisuunsaa inni illee gartee seenaa guddaadha dalagee jechuudha abbichuun walumaa galatti wanni jiru kana moora immoo yeroo biraanis bal'inaan gartee waan kana dhufee jechuudha arraanis anaaf jalqaba yeroo biraa gartee bal'inaan dhufee isiniin daawwachiisa isinillee jechuudha warri gartee viidiyoo kana daawwattan kabiyya keessa jirtan kabiyya alaa jirtan bakka kana hoota daawwadha waan baay'ee irraa agartanii faayidaa guddaa sammuu teessaniif qaba waan baay'ee irraa baratanii isiniin jaa galatoomaa ulfaadha viidiyoo laayik share godha nagannaaf jiraadha yeroo biraa bal'inaan gartee isiniin daawwachiisa jechuudha akkasii assalamu alaikum guys I love you bye bye guys I love you guys